kudha afur kana irratti egaa waa'ee kanaaf jedheetu jalqaba ammas jechuudha. Akkuma kanaan dura dubbanne immoo sababii kanaaf yookiin waa'ee kanaaf jedha taanaan wanti inni dubbachaa jiru kun waa'ee wanta kanaan dura dubbataa tureeti irratti xiyyeeffannoo barbaada jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu waa'ee kaniif jechuun gaafata jechuudha. Keessumaa ol deebitanii gaafa lakkoofsa 9 dubbistan ol deebitanii gaafa lakkoofsa 9 dubbistan akeeki dhokataan kan bara xumuraa keessatti Waaqayyo saba isaaf mul'isuu barbaadu akka jirudha kan inni kaasu. Akeeka dhokataa karaa waldaa kiristaanaa warroota bantii Waaqaa keessa jiraataniif illee warroota bantii Waaqaa keessatti aangoo qabu jedhamanii sodaatamaniif illee akka inni beeksifamu wanta barbaadu qabanna. Sababii kanaaf jedha egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee nan kadhadha jedha. Inni kun garuu gama lamatti kan darbudha. Waa'ee kanaaf kan jedhu jechuudha. Waa'ee kanaaf kan jedhu wanta dugda duuba darbe qofa osoo hin taane waan itti aanee dhufuuf illee dhaabbata. Waa'ee kanaaf kan jedhu kun jechuudha. Waa'ee kanaaf kan jedhu wanta itti darbee dhufuuf illee ni dhaabbata. Maaliif jennaan itti aanee kan jiru mata duree kadhannaa isaa sirriitti ibsa waan ta'eef jechuudha. Waa'ee maalii kadhata Phaawulos yoo jenne itti aanee waa'ee kadhataati kan dubbatu waan ta'eef waa'ee waan kadhatu sirriitti nuuf ibsa jechuudha. Gara fuulduraatti isin taa'u. Achiin maal jedhaa? Sanyiin Waaqa keessa jiraatuuf sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan hin waamama jedha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffamee haa ta'u. Sanyiin Waaqa keessa jiraatu isumaan waamama. Sanyiin lafarra jiraatu isumaan waamama. Ergamoonni Waaqayyoos kan isaati. Amantoonni lafarra jiranis kan isaati. Kan Waaqayyooti jechuudha hundumtu. Kan abbaa tokkooti jechuudha hundumtu. Kana jechuun warri Waaqarra jiranis warri lafarra jiranis maatii tokkicha jechuudha. Akkam namatti tola dhugaa. Warri Waaqarra jiranis warri lafarra jiranis maatii tokkicha. Hojii keessattis ergamoonni Waaqayyoos hidhata hojii amantoota warra lafarra jiraniif jechuudha. Ibroota keessatti Ibroota boqonnaa tokko yoo dubbistan Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 14 yoo dubbistan sagaleen kun dhagahamu. Sagaleen kun dhagahamu. Dhagahama. Okay. Sahay rakkoon silkii kee neetworkii kee bira natti fakkaata. Lakkoofsa 14 Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 14 yoo dubbistan maal jira? Isaan kun jedha ergamoonni Waaqayyoo jechuudha. Isaan kun hundinuu hafuurota hojii warra fayyina argachuuf jiraniif hojjechuudhaaf ergama mitiiree jedha. Kanaafiyyuu ergamoonni Waaqayyoo hafuura hojii warra fayyina argachuuf jiraniif anaaf isiniif hojjetanidha jechuudha. Kanaafiyyuu hojiin isaan hojjetan hojiin addaan jiru. Waa'ee fayyina dhala namaatiif kan hojjetan isaanillee. Mul'ata Yohaannis deemtanii yoo dubbistanis ergamaan inni Yohaannisiif mul'ata itti argisiise booddee irratti gaafa Yohaannis itti sagaduuf jedhu akkas gochuun siif hin ta'u jedheen. Ani siifi warra akka kee jiran hundumaaf illee ani hidhata hojiiti jedheen. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 9 yoo dubbistan jechuudha. Lakkoofsa 10 irratti maal jedha? Ergamaan sun kanarratti isaaf sagaduudhaaf miilla isaatti nan gube jedha. Yohaannis inni garuu kana gochuun siif hin ta'u. Ani siif obboloota kee warra isa Yesuus dhugaa bahetti qabamaniifis hidhata hojiiti. Waaqayyoof sagadi jedha. Hidhata hojii. Kanaafiyyuu Phaawulos lakkoofsa 13 irratti sanyiin Waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan waamama jedha. Bakka isaan maatii tokkodha jechuu isaati. Ergamoonni Waaqayyoos Macaafni Qulqulluun maal jedhaa? Ani hedduu kan natti tolu jechuudha. Ilmaan Waaqayyoo warra Waaqarraa jedha. Maal? Ilmaan Waaqayyoo warra Waaqarraa. Ergamoonni ilmaan Waaqayyoo warra Waaqarraa jedhamanii. Aniif isinoo ilmaan Waaqayyoo warra lafarraa. Isin galee? Kanaafiyyuu abbaan keenya meeqa jechuudha? Abbaan keenya maatii tokko miti jechuudha. Warri lafarra jiranis warri Waaqarra jiranis hundinuu isumaan waamama jedha.
akkama kan namatti tolu dhugaa maqaa waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Sana booddee lakkoofsa 16 irratti waa'ee namummaa keessan isa keessaas immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha jedha. Na Phaawulos waa'ee namummaa keessan isa keessaa jedha. Waa'ee namummaa keessan isa keessaa jedha. Waa'ee namummaa keessan isa keessaa. Jecha kana Phaawulos as qofatti miti kan inni dubbatu. Waa'ee namummaa keessan isa keessaa kan jedhu kana namummaa keessaa waan jedhu kana Phaawulos as kana bichaatti miti kan inni dubbatu. Iddoo biraatti illee Phaawulos irra deddeebi'uudhaan waa'ee namummaa keessan isa keessaa namummaan keenya inni keessaa jechuutiin irra deddeebi'ee haasa'a. Fakkeenyaaf Qorontos 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 16 dubbistan. Qorontos 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 16 dubbistan. Kanaafis nuyi matumaa abdiin guutannu namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gaddumaa yoo adeemeyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa bor haara'aan adeema jira. Namummaa keenya isa keessaa kan jedhu jira jechuudha. Eenyummaa keenya isa hafuuraa jechuudha. Eenyummaa keenya isa hafuuraa. Har'aa bor haaraa adeema kan jedhu. Namummaan keenya bakkee kan jennu foon keenya kun jechuudha. Foon keenya kun gaddumaa yoo adeeme, dulloomaa yoo adeemne yookiin immoo humna dhabaa yoo adeemne dhukkubsachuutiin miidhaa addaarra yoo geenye namummaan keenya hafuurri keenya garuu yeroo hunduma haaraa amalli keenya yeroo hunduma shaakalli keenya guddachaa deema jechuu Kiristoos. Isinii galee? Kanaaf Phaawulos maal jechaa jira? Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf nan kadhadha jedha. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf eenyummaa hafuura keessaniif nan kadhadhaa jechuudha. Maal akka inni ta'uuf abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf. Hafuura qulqulluutiin humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf. Waa'ee hafuura qulqulluu fi humna jedhu kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis waan kana dubbatee ture. Yeroo hafuurri qulqulluun isiniif dhufu maal argattu jedhe Yesuus. Humna guutuu argattu jedhe Yesuus. Hafuurri qulqulluu yeroo isiniif dhufu. Yeroo inni isiniif dhufu humna guutuu argattu sanaanidha kan isin wangeela kana iddoo hundumaatti kan isin lallabuu dandeessan jedha. Fakkeenyaaf hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 yoo dubbistan maal jedha? Isin garuu hafuurri qulqulluu yommuu sirra bu'u humna godhattu jedha. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaatti illee dhugaa baatuu koo naaf taatu jedhe Yesuus. Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irratti immoo kunoo isa abbaan koo isin abdachiise isiniif nan erga garuu akka nama uffannaa guutuu uffatutti waaqarraa humna hamma argattanitti mandaricha keessa turaa isaaniin jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu Macaafni qulqulluun maal nutti himaa jira jechuudha. Eenyummaan keenya hafuura, eenyummaan keenya inni keessaa jechuudha. Eenyummaan keenya hafuura maaliinidha kan inni humna argachuu danda'u? Hafuura qulqulluutiinidha jechuudha. Isin galee? Kanaafiyyuu Phaawulos iddoo kanatti abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha kan inni jedhuuf kanaaf. Sababni isaa maaliif? Phaawulos waa'ee barbaachisummaa hafuura qulqulluu jireenya kiristaanotaa keessatti hammam hafuurri qulqulluun akka barbaachisu sirriitti beeka waan ta'eef kan inni akkas jedhe. Inda'uun namni hafuura qulqulluu of keessaa hin qabne inni kan Kiristoos miti iddootti jedheeru qaba Phaawulos. Namni hafuura qulqulluu of keessaa hin qabu taanaan inni kan Kiristoos miti iddootti jedheeru jira. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 9 yoo dubbistan, Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 9 yoo dubbistan, hafuurri Waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti jedhe. Argitanii? Namni yoo hafuura Kiristoos of keessaa hin qabu ta'e inni kan Kiristoos miti kan jedhu jechuudha. Kanaafiyyuu Phaawulos waa'ee barbaachisummaa hafuura qulqulluu ni beeka sirriitti.
Kanaafiyyuu abbaanan kadhadha yeroo hundumaa isiniif jilbeenfadhee jedha. Yaa obboloota hin kadhattu Waaqayyo hafuura qulqulluutiin humna akka isiniif kennuuf. Eenyummaan keessan inni hafuuraa yeroo hundumaa akka guddachaa deemu, humni keessan jabaachaa akka deemu ni kadhattu. Waaqayyoon hafuura keenya irratti dhangalaasi jettaniin kadhattu. Hafuura qulqulluu naaf kenni, dibata hafuura qulqulluu naaf kenni jettaniin kadhattu. Yoo akkas ta'e dhuguma isin kan Kiristoos miti taanaan garuu of qorachuun baay'ee gaariidha. Yesuus maal jedhee yeroo tokko waa'ee kadhataa bartoota isaa yeroo barsiisu akkaataa akkamitti akka isaan kadhachuu qaban erga isaanitti himee booddee keessumaa yeroo hundumaa otoo addan kutiin kadhachuu akka qaban erga isaanitti himee booddee isin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessaniitiif kennaa gaarii kennu erga beektaniiti abbaan keessan inni waaqarraa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhataniif hafuura qulqulluu kenna jedha. Hedduu namatti tola dhugaa. Warra isa kadhataniif Waaqayyo maal kenna jechuudha? Hafuura qulqulluu hin kenna jechuudha. Garuu warra isa kadhataniif. Akkuma waa'ee nyaata keenyaa, waa'ee dhugaatii keenyaa, waa'ee uffannaa keenyaa, waa'ee mana keessa jiraannu, waa'ee waan ittiin jiraannu, waa'ee nama wajjiniin jiraannu, waan hunduma kana akkuma dhimminee Waaqayyoon kadhannu hunda hafuura qulqulluuf illee Waaqayyoon kadhachuu qabna jechuudha. Barbaachisummaan hafuura qulqulluu nutti dhagahamuu qaba. Jireenya hafuuraa keenya keessatti namummaan keenya inni keessaa humna argachuu kan inni danda'u hafuura qulqulluutiini jechuudha. Kana dagachuun gaarii miti. Hafuura qulqulluu malee kiristaanummaan hin jiru. Hafuura qulqulluu malee ilmaan Kiristoos jedhamanii waamamuun gonkumaa hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu maal jedhe Phaawulos lakkoofsa 16 irratti waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha kan jedhuuf kanaaf jechuudha. Yoo Phaawulos waldaa kiristaanaaf ni kadhata ta'e waldaan kiristaanaa immoo caalmaatti ofii isheetiif kadhachuu qabdi jechuudha. Yoo Phaawulos anaaf isiniif hin kadhata ta'e aniif isin immoo caalmaatti iyyuu ofii keenyaatiif kadhachuu danda'uu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee gaaffii garaagaraatiin sammuun keenya gaaffii garaagaraatiin yeroo rakkatu jira. Inni galee akka nuquuf danda'utti bakka akka sammuu keenya uffee nu jechisisuu danda'utti deebisuu didaniiti yeroo halkan hirriba dhabnu jiraachuu danda'a. Guyyaa isaa hafuurri qulqulluun gaafa isiniif dhufee jedhe Yesuus gara dhugaa hundumaa keessatti isin geessa jedhe Yesuus. Gara dhugaa hundumaa keessatti isin geessa. Indahuu neetworkiin isin rakkisaa jira ta'uu danda'a malee sagaleen koo inuma dhaga'ama natti fakkaata. Sagaleen koo inuma dhaga'amaami. Intiniin nama baay'ee diimaa ta'etu natti mul'achaa jira. Yoo na biraa ta'e natti hima. Koomentiin baadhi neetworkii kan jedhu dhaga'an jira. Okay, galatooma. Okay, ishi galatooma. Egaa tole dibuufi. Okay, ishi. So, ergaa Yohaannis keessatti Okay.
ergaa Yohaannis isa duraa keessatti macaafni qulqulluun keenya maal nuun jedha? Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 27 irratti dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa hin jiraata jedha. Waa'ee kanaa booddee sirra deebinee ilaalla. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa hin jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisuun barbaachisu jedha. Eenyutu nu barsiisa jechuudha? Dibata isaa. Dibata nuti isa biraa fudhanneetu nu barsiisa jechuudha. Namni biraayyuu isin barsiisuun barbaachisu. Hafuurri isaa inni dibata jedhame kun waa'ee waa hundumaa isin barsiisa. Argitanii? Barsiisni isaas dhugaadha. Sobnis keessa hin jiru. Egaa akkuma inni isin barsiisetti isatti jiraadha. Ni galee? Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluun hin nu barsiisa jechuudha. Barbaachisummaan hafuura qulqulluu Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 27 irra jirti. Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 27. Dibanni isaa hafuurri qulqulluun isin barsiisa kan jedhu. Kanaaf Phaawulos namummaan keessan inni keessaa akka inni badhaadhummaa ulfina isaatiin karaa hafuura isaatiin humnaan akka guutamuuf ani isiniif nan kadhadha yeroo inni waldaatiin jedhu argina jechuudha. Sana booddee lakkoofsatti aanu lakkoofsa 17 erganii dubbadhee booddee kadoon neetworkii gaarii keessa jirta taanaan lakkoofsatti aanu nuuf ibsita. Lakkoofsa 17 irratti Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatu jaalalatti immoo hiddaa fi hundee akka isaan godhatan jechuudha. Kiristoos isin keessa jira. Kiristoos isin keessa jira. Efesoon boqonnaa 3 kana keessatti yeroo lama laalle waa'ee dhoksaa wangeela bara baraa jechuudha. Yeroo lama laalle waa'ee dhoksaa Phaawulos warra Qolaasiyaasiif immoo gizee barreessu dhoksaan barootaa, dhoksaa wangeela bara baraa Kiristoos isa isin keessa jiruudha yeroo inni jedhu argina. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irratti jechuudha. Maal jedhaa? Waaqayyo dhoksaa isaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti argisiisuudhaan warra kan isaatitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jiruudha jedha. Kiristoos isa isin keessa jiru. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessanii jedha. Abdiin nuti qabnu Kiristoosiin. Kiristoos isa nu keessa jiru jedha. Kiristoos isin keessa jira. Kiristoos isin keessa jira. Sababni isaa Kiristoos isin keessa hin jiru taanaan ammallee taanaan ijoollee Kiristoos jedhamuu hin dandeessan, ijoollee Waaqayyoo jedhamuu hin dandeessan jechuudha. Maaliif? Macaafni qulqulluun irra deddeebi'uudhaan, Gooftaan keenya Yesuus irra deddeebi'uudhaan, Phaawulos irra deddeebi'uudhaan waa'ee kana dubbatee ture. Galaatiyaa boqonnaa 2 keessatti lakkoofsa 20 irra yoo dubbistan, Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 yoo dubbistan, egaasi achi Kiristoos isana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti jedha. Kiristoos isana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Kiristoos na keessa jira jedha Phaawulos. Kiristoos sana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti jedha. Roomee boqonnaa 8 bakka sila dubbisnetti immoo lakkoofsa 10 irraa kaasee
maal jedha lakkoofsi 10 Kiristoos isin keessa erga jiraate dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif hin ta'a. Eenyu erga isin keessa jiraate? Kiristoos erga isin keessa jiraate. Dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif hin ta'a. Kanaaf iyyuu Kiristoos na keessa jira jennee of gaafachuun baay'ee murteessaadha. Dhuguma Kiristoos na keessa jira. Kiristoos si keessa jira taanaan Kiristoos na keessa jiraachuu isaa akkamittiin hin beekan? Akka nama Kiristoos isa keessa jiruuttiin jiraachaa jira. Dubbiin koo nama Kiristoos isa keessa jiru fakkaata. Amalli koo nama Kiristoos isa keessa jiru fakkaata. Deddeebiin koo nama Kiristoos isa keessa jiru fakkaata. Of gaafachuun baay'ee murteessaadha. Garuu Kiristoos yoo isin keessa jiru ta'e isin kan Kiristoos miti. Waan kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 yeroo dubbisnu bartoota isaatiin ani kophaatti isin hin dhiisu jedhee ture. Ani kophaatti isin hin dhiisu jedhee ture. Lakkoofsa 18 wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 yoo dubbistan Kiristoos maal jedhee? Ani kophaatti isin dhiisu gara keessan nan dhufaa jedhee ture. Kophaatti isin hin dhiisu gara keessan nan dhufa. Lakkoofsa 19 yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee anan argu isin garuu ana waanan jiraattuuf isinis immoo jiraachuuf waan jirtaniif na argitu. Sana booddee hoo gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo na keessa anis isin keessa akkan jiru beekuuf jirtu jedhee. Anis isin keessa akkan jiru beekuuf jirtu. Kiristoos nu keessa jira. Kiristoos nu keessa jira. Paawulos lakkoofsa Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 17 kan irratti kan nuti argaa jirru Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jedha. Kadhata kooti jechaa jira. Kadhata kooti maal akka ta'uuf Kiristoos garaa keessan keessa akka buufatuuf. Akkamittiin Kiristoos nu keessa jiraachuu danda'a kan jedhu tarii namoota baay'eetti gaaffii ta'uu danda'u. Mee ergaa Yohaannis duraa baafannee ilaalla. Akkamittiin Kiristoos nu keessa akka inni jiraatu. Keessumaa lakkoofsitti aanullee baay'ee murteessaadha. Lakkoofsatti aanu osoo hin taane tuqaanitti aanu jaalalattis iddaaf hundee akka godhattaniif kan jedhu jechuudha. Jaalalatti iddaaf hundee godhachuu jechuun jaalala irratti bu'uura gadi fagaate qabaachuu jechuudha. Innaa boqonnaa 4 ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa kaastanii yoo dubbistan inni jedha hafuura ofii isaatii irraa waan nuuf kenneef nuyi isa keessa innis nu keessa akka jiraatu nu hubanna jedha. Maal waan ta'eef hafuura ofii isaa irraa waan nuuf kenneef. Kanaaf iyyuu karaa hafuura isaatii nu keessa jira jechuudha. Hafuura ofii isaa irraa waan nuuf kenneef karaa kanaa inni nu keessa nus isa keessa jiraachuu keenya kanaan beekna jedha. Itti aanee lakkoofsa 14 maal jedha? Abbaan ilma isaa fayyisaa biyya lafaa godhee akka erge nuyi argineerra dhugaas hin baana. Namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanee yoo beeksise Waaqayyo isa keessa innis Waaqayyo keessa hin jiraatu. Argitanii akkamitti namni kan Waaqayyo keessa jiraatu Waaqayyo isa keessa kan jiraatu jechuudha. Akkamitti abbaan ilma namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanee namni yoo beeksise. Namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanee yoo beeksise Waaqayyo isa keessa hin jiraata innis Waaqayyo keessa hin jiraata. Lakkoofsi 16 nuyis jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerras Waaqayyo jaalala jedha. Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyo keessa jiraata. Waaqayyos isa keessa jira. Akkamittiin nuti Waaqayyo keessa akka jiraannu argitanii? Tokko hafuura ofii isaa irraa waan nuuf kenneef. Lammaffaa amantiidhaan Yesuus fayyisaa biyya lafaa ta'ee gara biyya lafaatti akka ergame amanuudhaan
Yesuus ilma Waaqayyoo akka inni ta'e amananii beeksisuudhaan Waaqayyo nu keessa jiraachuusaa kanaan mirkaneeffanna jechuudha. Akkasuma immoo jaalala qabaachuudhaan walii keenya jaallachuudhaan waan sin ajaa'ibu lakkoofsuma 11-12 yoo dubbistan michoota koo jedha. Ergaa Yohaannis duraa kana boqonnaa 4 lakkoofsa 11-12 yoo dubbistan michoota koo Waaqayyo akka erga nu jaallate nuufis immoo wal jaalachuun nuuf hin ta'a. Namni tokko illee Waaqayyoon takkaa hin argine. Yoo wal jaalanne Waaqayyo nu keessa jiraata. Jaalalli inni ittiin nu jaallatus nu keessatti fiixaan buusaate jedhe. Yoo nuti wal jaalanne maaltu ta'a? Waaqayyo nu keessa jiraata. Miyuutii jala baasaa na bara. Nama miyuutiin godhina please. Abbaa fedhe iyyuu miyuutiin godhina koomentiis hin cufina. Bana. Namni haa taa'u haa dhaggeeffatu. Nus haa arrabsu rakkina hin qabu. Isin galee garuu waan barbaachisu koomentii fi yaada hin kennina. Yaada keessan dubbii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Akkasuma immoo namni nu haa arrabsus rakkina hin qabu. Garuu kan barbaannu nuti akka namni taa'ee dhaggeeffatu qofa. Kanaaf iyyuu akkamitti Waaqni kan nu keessa jiraatu akkaataa kanaanii jechuudha. Isin galee akkaataa kanaanii jechuudha. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irratti immoo akkaataatti Kiristoos nu keessa jiraatu akkas jedhee ibsa. Macaafni namni abboommota isaa eegu isa keessa jiraata, innis namicha keessa hin jiraata. Namni maal godhu? Namni abboommota isaa eegu isa keessa jiraata, innis namicha keessa hin jiraata. Hafuura inni nuuf kenneenis nu keessa jiraachuu isaa nu hubanna. Kanaaf iyyuu Kiristoos na keessa jira. Ani jaalala namaan qaba. Ani Waaqayyoof nan abboomama. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irraa jechuudha. Kanaaf Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jedha Phaawulos. Kadhata kooti jedha. Phaawulos ofii isaatii ani kanaan booddee Kiristoos sana keessaas jiraata malee kan jechuudha. Kana sirriitti akka nuti hubannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Jaalalatti hiddaa hundee akka godhataniif jedha. Yaa obboloota ko macaafni qulqulluun maal jedha? Namni ani Waaqayyoon nan beeka jecha obboleessa isaa immoo jibbu namni akkasii sobduudha jedha. Sobduu. Waaqayyoon isa ijaan hin argine nama isa bira jiru nama ijaan argu kan hin jaalanne Waaqayyoon isa ijaan hin argin jaallachuun hin danda'amu jedha. Isin galee kanaaf iyyuu jaalalatti hiddaa fi hundee akka godhatan jedha. Indoo macaafni qulqulluun maal jedha waa'ee jaalalaa kana heertuu tokko isin dubbisee annan dhaaba. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1 jechuudha. Lakkoofsa 7 irraa kaaseen isin dubbisa. Lakkoofsa 5 irraa kaasaa dubbifadhaa isin. Lakkoofsa 7 irraa maal jedha? Nama Waaqayyoo ta'uu keessan obboloota jaallachuu keessan nama hundumaa jaallachuu keessan argisiisaa erga nuun jedhee booddee nama hundumaa jaallachuu. Sana booddee lakkoofsi 8 wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatanii isin taatu jedha. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa buteen ilaalle jaamaadhas. Inni cubbuu isaa isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Jaamaa beektu. Namni wanti kun irraatiin mul'anne jaamaa. Maaltu lakkoofsa 5 irraa kaasaa dubbisaa. Amantii, gaarummaa, beekumsa, of qabuu, obsaan danda'uu, nama Waaqayyoo, nama obboloota jaallachuu, nama hunduma jaallachuu, wantoonni kun isinirraa hin mul'atan yoo ta'e isin jaamaadhaan jedha jechuudha. Keessumaa jaalalli waan baay'ee bu'uuradha. Garaa jaalalaa, garaa dhiifamaa qabaachuun jechuudha. Isa kanadha yaada garaa isa Kiristoos qaba ture hundumaa qabaadha kan jedhamu. Ani hedduu garaa nama kutuu tokko isin dubbisa.
yeroo baay'ee kanan sodaadhu jechuudha. Ani hedduun sodaadha hedduu kan. Yeroon jedhu ofii koo akkan ilaalu na taasisa waan ta'eef jechuu kooti malee sodaa isa waan biraa miti. Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irra kan jiru jechuudha. Maal jira? Namni waan qajeelaa hin hojjenne obboleessa isaas hin jaalannes hundinuu kan Waaqayyoo miti. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaas kanaan beekamu jedha. Sirriitti kan dhaggeeffadhaan kan. Maal jedhaa? Namni waan qajeelaa hin hojjenne tokko. Namni waan qajeelaa hin hojjenne obboleessa isaa hin jaalannes hundinuu kan Waaqayyoo miti. Kan Waaqayyoo miti. Itti aanee kan jiru baay'ee murteessaadha. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaas kanaan beekamu. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaa kanaan beekamu. Jaalalli nuti namootaaf qabnu baay'ee murteessaadha. Amala jaalalaa qabaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha.